haa ta'u malee hojjettoonni bobaa namaa fuunfatan kun hafuura shittootii fi dodoraantii garagaraa bobaa namaa irraa fuunfachuun hafuura bobaa namaa osoo dodoraantii hin dibatinii fi erga dibatee booda garaagarummaa isaa adda baasu. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment nageenyi koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Warroonni maatii Akkoo taatan viidiyichi akka isin dinqisiisu shakkii waan hin qabneef laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haarawaa taatan Akkoo Entertainment subscribe gochuunii fi iddoo bilbilaa irratti cuqaasuudhaan viidiyooleen ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoon haala wayitaawaa addunyaa irratti hundaa'an guyyaa guyyaan akka isin dhaqqaban maatii Akkootti dabalamaa isiniin jecha ceesisa booda akka wal agarru ta'aa turtii keessan wajjin godha. Addunyaan tun qaccee takkaan namoota baay'ina qabeenya harkaa qabaniin ulaan addunyaa irratti banan jalaa dhume waan haarayaa fi hin danda'amne soquudhaaf doolaara miiliyoonaan lakkaa'aman dhangalaasaa wal dorgommiidhaaf gara pilaaneetota biroo fiigan irraa eegale namoota akka dhagaa galaana keessaatti addunyaan harka guuttee bakka itti jissanii fi akka itti jissan wallaalanii waliin dhama'an kan hammatte ta'us daangaa hafeen immoo adada guyyaan deemuun hiyyummaan rakkoonii fi gadadoon marfamanii xaariin guyyaa itti dafqaa oolan halkan isaan bulchuu dadhabdee qixxee dukkanaa dhaabatanii ifa baruutiif kan abjataniifis akkasuma mana ta'uun isii hin oolle. Addunyaa argachuu fi dhabuun akkasumas kolfaa fi boo'ichi al takkatti itti keessummaan tanatti rakkoon mana keessa jiru qubaan kan lakkaayamu miti. Ilmi namaa jireenya ofii mo'achuuf xaarii fi bu'aa bayii hedduu keessa lufuunsaa dirqama. Haa ta'u malee hanna filatanii guyyaa guyyaan golaa fi golloo namaa seenuun darbanis qabeenya saamaniin warri jiruu qananii jiraatan akkuma jiranitti ta'e. Hatuu fi harka namaa laaluu lagachuun oliif gadi fiiganii kan jiraatanis kan qubaan lakkaayamanii miti. Olmaa isaanii guyyaa guyyaattinis dalagaa ta'uun isaaniitu namoota baay'een hin beekamnee fi amanuufuu nama rakkisan tokko viidiyoo koo hadhaatiin kan ilaallu ta'a naanga dhumaattiin hordofaa. Tokkoffaa bobaa ulachuu. Keemistootaa fi diizaayineroota faabrikaawwan shittootii fi dodoraantii keessatti qaxaramanii dabalate hojjettoonni bobaa namaa fuunfachuuf qofa ta'an jiru yoo jenne soba fakkaachuu danda'a. Haa ta'u malee hojjettoonni bobaa namaa fuunfatan kun hafuura shittootii fi dodoraantii garagaraa bobaa namaa irraa fuunfachuun hafuura bobaa namaa osoo dodoraantii hin dibatinii fi erga dibatee booda jiru garaagarummaa isaa adda baasuun akkasumas namni erga fiigee fi dafqee booda bobaa namaa jala seenuunii fi ulachuun qabiyyee argatan galmeessuun itti gaafatamummaa dalagaa isaanii bahu. Lammaffaa raftoota yookiin warra rafan. Ganama hirribaa kaanee gara dalagaa yookiin gara barumsaa yommuu deemnu hirribnu nu keessaa hin bahin nu aarsuu danda'a ta'a. Achi tarees guyyaa guutuu bowwomataa uf keessa laafuu akkasumas itti gaafatamummaa keenya bahuu nu dhorkuu danda'a ta'a. Haala kanaan wal qabatee rakkoo fi yaaddoo keessan dhiisaa. Hamma isin barbaachisu ol aan isiniif kafala isin naaf ciisaa kan jedhu yoo argamu dubbiin isaa haara galfii haa fakkaatu malee dalagaa ulfaataa fayyaa fi nageenya namaa jeequ akka ta'e himama. Ogeeyyota qorannoo garagaraa geggeessaniin ajajamuun hamma fedhan osoo hin taane hamma itti himame kan rafan yoo ta'u yommuu ilaallu waan nama hinaafsisu fakkaatus dubbiin garuu bakka ciifnee socho'uuf kan itti hin hayyamamnee fi hedduu dadhabsiisaa akka ta'e namoonni dalagaa kanarratti hirmaatan ni dubbatu. Sadaffaa boochistoota. Dalagaan kun akka amantaa musliimaatti hedduu kan balaaleffamuu fi dhoorkaa yommuu ta'u biyyoota alaatti garuu hojii uf danda'ee fi galii guddaa argamsiisudha. Biyya keenyattis namoonni gadda garagaraa ibsachuuf namoota nama boochisan qaxaruudhaan gadda kan ittiin dabarsan yommuu ta'u biyyoota guddatanitti garuu akka hojii uf danda'ee dhaabbatee tokkotti namoota garaan bade yookiin keessi isaanii miidhame boo'ichaan gargaaruun fi boochisuudhaan akka hojii dhuunfaa isaanitti fudhachuun kan jiraatan akka jiran yoo isinitti himu anattuu dinqiinatti ta'ee jira. Namoonni kunniinis nama qaamaan hin beekne maqaan qofti itti himame maqaa dha'uun lafarra gangalataa yookiin ammoo onnee uftumaa adada yeroon deemuun dunyaa ofii herregatu. Kana malees fiilmiin garagaraa yommuu waraabamu siinii gaddaa irratti aktoroota boochisuunis hojii isaaniidha. Arfaffaa warra hiriira namaaf qaban. Dubbiin sun
oosa fakkaachuu dandeetti. Biyya keenya keessatti akka wal beeknuunii fi akka hiriyyummaatiin hiriira waliif qabuun waan jiru ta'us biyyoota guddatanitti garuu hojii of danda'ee fi kafaltii gahaa argamsiisuudha. Kanaanis hojjettoota ramaduun hiriira ni qabna jechuun beeksisa maxxansanii namoota yeroon itti dhiphattee qarshiin harka guutte ittiin eeggatu. Namoonni kun guyyaa guutuu hajaa namaa ficcisiisuu fi ofiitiifis qarshii jiruu fi ittiin ofan argachuuf guyyaa guutuu akka mukaatti dhaabbataa oolu. Hojiin kun yommuu ilaalan salphaa fakkaatus warri dhandhaman garuu keessi isaa akka ulfaatu dubbatu. Shanaffaa warra yaabbattoota dhiiban. Jaappaan keessatti iddoowwan dhaabbii baaburaa namoonni itti baay'atan yommuu baaburri guutuu fi deemuuf qophaa'u namoonni akka dalagaa of danda'e tokkotti dhaabbatanii eeguun akka nama dhiiban dhageessanii beektu. Dhugaa dubbachuuf anaaf garuu wanti kun haaraadha. Namoonni kunis warroonni yaabbatan haa miidhamanii, haa dhiitamanii, haa caccabanii waan isaan ilaallatu miti. Baaburri ka'uuf dhiyaate isaa yoo argan humna qabanii fi hin qabne sassaabuudhaan uummata dhiibuu eegalu. Irra caalaan hirmaattota dalagaa kanaa barattoota akkasumas warroota maatii fi gargaaran yoo ta'an akka wal caalmaa humnaa fi muuxannoo isaaniitiin iddoon itti dalaganii fi kafaltiin isaaniitis kan wal caalu ta'uu isaa dubbatama. Jaaffaa warroota bineensota madaqsan. Qorattoonni gadamsoota bosona keessatti argaman adamsuudhaaf fincaanuma gadamsaa kan fayyadaman yommuu ta'u, fincaan kana kan argatan oomishtoota hojii kooti jedhanii guyyaa guutuu bosona keessa oliif gadi jooruudhaan fincaan gadamsaa kana sassaabaa oolan irraayi. Egaa gadamsoota kana madaqsuunii fi boolla jarri seente waliin seenuudhaan fincaan isaanii qorattootaaf dhiyeessuun hojjettoota kanneeniitiif waan dhiifamedha. Galiin dalagaa kanarraa argatan hagam gaarii ta'us gadamsa kanneen irraa ija osoo hin buqqifatin hafuura badaa jiru fuunfachaa hamma fincaan ajajamanii waraabaa oolu. Dhugaa dubbachuuf dubbitan xiqqoona seeqachiifte. Akkuma yeroo hundaa jennu addunyaa kanarra wanti nuti hin dhagayin malee wanti hin ta'in hin jiru. Ilmi namaa jireenya injifachuuf boolli qoonqotne qileen hin seenne hin jiru. Ulfaatinni dalagaa irratti bobba'anis hagam haa ulfaatu malee kadhannaadhaa fi haattummaadhaaf harka osoo hin kennin warroonni dalagaa ofitti ciman ammas jajjabeeffamuu qabu jecha viidiyoo har'aa isiniif dalage kanarratti golaba. Viidiyoon akka isiniif dalagu barbaaddan yoo jiraate mata duree isaa koomantiirra naaf kaayaa. Evidensii argadhe walitti sassaabee qindeessee kan isiniif dhiyeessu ta'a. Haga ammaa kan isin waliin ture ana Ayyaantuu Abdiiti. Na dhageeffachuu keessaniif guddaa isin galatoomfadhaa. Viidiyoo itti aanutti wal agarraa. Turtii gaarii.